jila jechuun maal? Sirraa madda jilli wanni jiru kun jila jillichi waan jennu amma kana keessa jili eessarraa ka'e? Jilli irraa ka'e moo jili irraa ka'e? Kanaaf jili jechuun amma galma kana amma galma keessatti galmi kun amma galma jilaati. Waan aadaa jedhan hunda galmatti harka qaba afaan Oromoo keessatti. Yoo galmi jennu kana akka manaatiin miti. Ijaarsa addaa kophaa. Amma manni kun akka manaa keessatti mana foormiin wanni akkaataan dhaabbiin ittiin ijaaramu dhaabbii galmaati. Galmi kun amma addaa kan kana bakka bu'aa jechaadha. Galmi jilaati. Aadaa iddoo keessatti hojjetu. Amma yoo galmi jilaa jennu jila akkamitti harmatti hojjetama? Fakkeenyaaf keessatti maqaa baasuu dandeenya. Maqaa baasii gubbisii jennaa moggaatii jennaa jila. Harma keessatti ganna biraasaa midhootana tolfannee dabarree waggaan haaraan nu jennu abraasa jedhamu kanaan dhufti harma baanee coonii qalan. Ji'ootuma dabarkan tolfannee bira dabarree ammallee barruun tokko hin jirti. Jila jecha. Waan aadaa jennu kan amma naannoo Oromiyaa irratti wanni isiin garaagarummaa qabduuf iyyuu jechi aadaa jedhamu irra guddaa jilaan ibsama. Amma Booranii jila gubbaa jedhan taate jila maali? Taa maqaa baasaa, taa gubbisaa, gadaa baalli kennu, gadaa mujjii mataa buufata, halluu muudaa, jila jedhamu isaan kun. Jila jechuun kanaa jecha. Bakki jilaa ammoo bakka gumaati jiru. Bakki jila wal qarqaran walirra baasuun jiru. Sila akka fakkeenyaatti ammoo sii fudhadhe waan amma irreecha Oromoo yaatu nu dhibaayyuu jenna dhibaayyuun tun amma jileedha. Dhibaayyuu sunti jila nu asii deemnu Oromiyaa bakka hundarra kan yaa'u sun cuuf jiliyaa jil dhaqa. Keessumaa jilaaf kanaaf jili yoo jennu aadaa akkasii guddaa aadaa nu jilaan ibsa. Harma irratti qonnaan akka Oromummaa wal hubanne nama haasaa Oromoo keessaa hubadhutti jecha aadaa jedhu kanatti akka takkaatti nu hubatamu jecha. Oromiyaa baay'ee irratti kan argachuu jiru yoo aadaa jedhu waan gurguddaa sadii qofa kaasa. Jilaayyuu hin qabu. Maal kaasu? Aadaa jechuun akka uummanni kun itti ogummaa qabu. Mana ijaaru, waa bocu, waa kakkaroosu, waa hojjetu, ogummaa waan agarsiisa qofa. Kun jilinni fi ogummaa agarsiisa. Inni kan biraa immoo jili yoo jedhu waan uummanni kun sooratu. Qodaa yookaan meeshaan ittiin waa sooratu, ka sooraa kan inni qabu. Garna fayyuu deebite immoo uffata aadaan inni qabu maal uffata waan jedhu Oromoon amma iyyuu aadaa jedhanii waan kakkana ka ogummaa fi faayina afaan manaa kana ibsiti inni dhuma afaan dubbatan. Afaan Oromoo dubbanna jechuun aadaa Oromoo jechuun akkas qofaan hin taatu. Wanni aadaa taasisaa jila naannoo kana wanni wal mursatan kanaaf jilli seenaa fi aadaa Oromoo keessatti guyyaa akkasii jecha guyyaa fuudhaa, guyyaa ilmi dhalate maqaa baafatu, guyyaa ganna waggaa jijjiiratu, guyyaa gadaan baalli kennite baalli jila qabnu gadaan mujjiin mataa buufata asitti akkasii beekama. Jilli akkasiin ibsama. Naannoo Oromiyaa akka wal hubannetti ayyaana qaban malee jilli hin jiru. Ayyaanni kun immoo Oromoon hin ibsamu. Baalaayii warri jedhan kaan kun Oromoon ayyaana fudhatee achi keessatti wanni daawwatamu ayyaanoti sun tokko waan karaa mootummaatiin akka biyyaatti haa ta'u akka addunyaatti haa ta'u mootummaan yoo waan addunyaa fudhatu waan addunyaan aadeffatanillee aadeffatan kabajan yoo ta'u kabaja. Kaan waanuma amantiiti. Amantiin akka musliimaallee ta'e akka kiristaanaallee ta'e waan sun ayyaana Oromoo achi keessa kabaja malee jilaan waliin qabatu kunuun. Kanaaf jilli hiika bal'aa akkasii qabdi jecha naannoo kanaaf. Kori ammoo kana adda. Kori akkam sabsaba walgahii jedhan qaamni deeman kana jecha. Gumiin hedduu walitti qorachuu dandeette qortaati namni murtaa walitti waldeena ta'u kunimmoo waa wal dubbatan. Dubbi namni wal dubbatu walitti qorata wal dubbatan dubbii yakkaa qajeeluma dabaa qajeeloo beeka wallaala waan jedhamu. Dubbii jaarsa qabu dubbii gaaddisa qabu dubbii namni dhufe wal himatu.
dubbii finni lafaa taate hara akkamitti qonnaa eela akkamitti jabeeffannaa aadumree of yantanallee jilumree of yantanallee akkamitti obbaaman waan hedduu waltu qorate waraanni nama dhufee dhibee akkana hoongin akkama booraan buute kun yookaan lafumcoo buute kun waan kan irratti yoo waltu dhufani korata sadarkaa qaba. Egaa garaagarummaan gaaffilee ati gaafatte akkasiin sii galtutti hin beeku hundi akkanaatiin garaagarummaa qaba. Ayyee. Korgosa jedhanii haga koraatiin kor ollaaniin korata ardaaniin korata gumiiniin korata namni akka korata haraa yeelaa herregaan korata waan garaa warraa jedhanii gochilleen koratamu gochi waan warra ofii qofaaf miiloo jennaa gochi toluu miiloo olla jennaa aadabbuu sabona fadhantanaa jira namoota nama keessatti dabee nama caphee nama mudaan itti galtee nama dubbatamuuf jira kakkalchuufaaf korata. Haroo akkamii qotannaa eela ka qotan ka qarqotam akkamii jabeeffannaa in kokkorata. Finni jenna finni lafaa kanallee wal gaafata akkamitti oollee bulla. Inni mariittiin bulanii jira kan cufan korata. Kori kun duuba akkuma ta'etti baay'inni nama walitti dhufuutti akkuma itti wal yaamanii garaagarummaa qabu. Naannoo akka boorraa kanatti wanni wal deennaa jedhanii amma wal deennaan koraa gadi jecha namni tokko lamallee wal ta'uu hin danda'a. Namni akka tokkollee walitti dhufuu hin danda'a. Wal deennaa qabne hariyaa jennaan mariyaan boornaa hariyaa didhaa jedha hariyaan tunu wal deennaa qabu. Wal deennaan tunu immoo marii akkam marii korii xaanu wal gaafatan fa'a wal deennaa kan godhanii kor tolfachuu malee kor kan bal'isanii waan koraniif wal deennaa sun irratti kor biraa qabachuu danda'anii innis harka duraa wal deennaa. Jedha wal deennaan tun nama lama sadii irraa kaa'atee haga nama shanii kun nyaalli cuftaa ta'e koraayyuu qabachuu danda'a. Korii agarsiirra guddaare namitti yaamtu ollaallee gosaallee horiyaallee kanaaf koraa jira. Kora kana irra guddaan akka gosaallee deemsan naannoo Booranaatti deebanuu waan jedhamu jira. Kora deebanuu kan gochi qayee jedhanii qayee qabdi gochiin qayee gochetti wa dubbattu jira jaalla jedhanii lichoo jaartii jedhanii yoo laduulleen keessa hin taa'in warri booroo gadaalleen keessa hin taa'in sangaa qalattee gochi waltaaf kora deebanuu jedhanii guyyaa tokko hin ta'in ka torbaan iyyuu taa'uu danda'a jedha akkasitti deebanuun kun jirti. Waan irraa gadaaf immoo waggaa saddeetiin kan dhuftu gumiin hin jirtedha. Sun gumiin waan waggataa keessa maree gaddeebi'aati sun malee gabiraatiin gumiin jedhanii kan gochi akkasii ta'e guddaan immoo deebanuu gosa jedhanii qayee yaama lichoo jaartii yaama oolee bulee sangaa qalatana walirra dhugaa akkasitti gaaddisi kun qoodama. Kana alatti akka maadaa naannoo kanaatti yoo sitti hime gaaddisi jenna. Aadaa nama gaaddisa jedhanii gadaan tun gaaddisa walitti gaaddisa jira. Gaaddisi kun fuula hunda jira jecha. Hariyaa kee jira, gosa kee jira, ollaa kee jira. Wanni cuf gaaddisa. Gaaddisi kun immoo wanni wayiin qajeelchan gaaddisa kana. Gaaddisi kun duuba kan waldeenaa irraa walitti dhuftu ka'a. Qayee jaarsatti hin deemanii, qayee abbaa ollaatti hin deemanii durii aadaan gulgulan suni kammaa kanaa namni kaabinee maalii tattaliin qabu gaaddisa kanaan walitti dhufan. Wanni jabduun nama ijaara gaaddisa kana. Gaaddisi kun immoo namni lamallee yoo waliin karaa yaa'u tokkotti itti ijaarsa. Amma aadaa ta'een tana keessatti namni sadii waliin diduu jedha. Gadaa ta'eenatti itti bullee kan duri jaarsee dubbatu namni sadii aadaa wal diduun hin qabu. Tokko araarsa ta'a. Yoo muka wal taate lama golii ta'e tokko faan kophaa. Kalchaan waraana seerii nama gaafata. Yoo amma namni sadii keessatti tokko kophaa bahee namni lama waliin jiru nam tokkoon dubbii walitti dhufu taate kalchaa yookaan golii jedhama. Goliin nam tokko raaka ijjeessa. Kanaaf namni tokko araarsa ta'a dhiiroo yoo wal dhaban tokkochi kan yaada namni dhibtaatellee biyya sii manadhan malee kana. Kanaaf namni lamaayyuu sadii yoo waliin karaa yaa'u tokko keessa jaarsa gaaddisi kun duuba tika obaa jennaan waan biraa dhiisi yoo namni du'u yoo awwaala bakka kan gaaddisa taasise namni awwaaltu warri dargaggeessuu inni kan jedhu jaartii walitti dhufee yeroo sun gaaddisi ta'a. Waan awwaala suniin wal qabata haga boolloqotan haga nama kan awwaalan gaaddisi suni dubbataa jecha.
Mana kama afoosha diri maali jedhan kana jecha. Fakkeenyi magaalaa keessa afoosha fiddiri jedhan kana. Ka duri sun immoo egaa afoosha fiddiriin kun akkasitti hin jiru. Gaaddisa jira jechuudha. Gaaddisi kun hin ta'a. Gaaddisi dubbii aadaan dubbata. Amma guyyaan du'a kun waan du'an of keessaa qabuu fi akka aadaa naannoo kanaatti dubbiin du'aan wal qabatu oolteellee hin bultu. Har'uma xumuramuu qabdu malee wanni boriif darba hin jirtu hin jiran boriin qoramu guyyaa biraati. Guyyaan nam guyyaa har'uma. Kanaaf yeroo ta'an kana gaaddisa ta'a jaarsaa waan kanaatti akkamitti maaltu jira abbaa warraa haadha warraa waan dhaalaa jira waan fuudhaa jira. Aadaa Booranaa keessatti amma yoo abbaa warraa du'e hin du'e jedhanii yoo haati warraa du'e ibidda dhaame jedhanii ibiddi dhaame sanatti jajjabaa waan kana gaaddisa jira jecha akkana jira gaaddisi. Hojii oobaa jennaan namni asii kun duri tiksee jira akka maallee qonnaa waan kakkan hin qabu yeroo aadaa tanaan jiru kana yoo fakkeenya hara eel jedha waan herregaa konfii qaba. Dolollo dambalaa diriba daakatanii dhugaadhaa herrega hin qabu horiin akkuma barbaade dhugu waan akka dambalaa waan akka dolollo horiin akkuma fedhe dhuga. Hara eeledha waan harki namaa qotu kun immoo herregaa konfii jedhan akkasiin dhuga. Yeroo waan herregaa konfii dhugan kana gaddeemu kulleen gaaddisa jira. Hagobaan sun dhuga gargar galutti jaarsi ta'a namni walfaa lolaa walfaa dhaanaa horii kiyya akkas gootee kanaaf gaaddisa jira jechaadha. Wanni guddoo biyyaan tisan gaaddisa kana. Ollaan gaaddisa qaba. Kanaaf horii kun duuba akkan jijjiira. Kan olii haga gumii jira. Kan gadi gaaddisa kanarraa ka'ee walteenna dabalee walgahii irraa ka'ee kora dabalee akkana akka lafaan bulchan akka finnaa waraana waachuu waan danda'an akkas. Akkas amma fakkeenyaaf kora sabaa waan jedhutu jira duroo gaafa namuu jila fi dirree jilaatti hin galle kana kora sabaatu jira natti fakkaata. Sochiin Oromoo tunini haga nullee yeroo bannetti sochii waggaa 60maati. Kanaan dur dhimma akkasiitti iyyuu hin jiru namuu ganduutti takka jiraatu malee. Sochii waggaa 60 tulleen bakka lama gargar qoodamu. Waggaa 30 dabarte waggaa ati Oromoo jedhee namatti himan. Kan namni Oromoo ta'uu iyyuu hin beekne ganduufiitti of yaamu amantuufiitti of yaamu aana fi naannoo qootu wal yaamu malee yeroo namni Oromoo jedhee akka ammaa kan ofi beeku hin turre. Warra barsunu qabsaa'utti warri bara kanaan nuti maqaa duri ittiin beekamu jira maqaan amma hin tuqamu baay'ee uummata kana lafa jala dabarse taarika addunyaa irraa gorse qaama akka fafaatti fakkaatee namni ilaalu warri yeroo sun jiru maanguddoota irra hin jirre kan namni irra gadafillee dulloomee jiru waggaa 60 dura yoo socho'an nu Oromoodha jedhanii yeroo Oromummaa tanaan fakkeenya Boorana Arsii Gujii Gabaa asiin qubatanii achittillee naannoo gara Wallagga Shawaa akka Harargee qottuu fayyadamee maqaan akkas kukkuchuuf ture beekte. Uummati maqaa kanaan yaamamu maqaan isaa akkasii miti. Maqaan isaa Oromoo jedhama. Warra aadaa qabu warra gadaa qabu jedhanii yeroo qabsaan waan kana aadaa qaba warra gadaa qaban osoo ifaa yeroo sanatti qorwattooti addunyaa tabiyyiti beektu gadaa tanallee Booran bira beekan malee kan biraa wanni akka aadaa jijjiiraatu malee gadaan qoratamu hin jirtu. Akka aadaatti wanni afoolaan jira inuma jirti. Warri qorachuu yaa'ullee yoo gara Booranaa kan dhufan kun egaa gammaallee qabatamaan kam jirtu kana turanii waggaa 30 dura suni guddaa waggaa atiin Oromoo uummata Oromoo Oromiyaa jedhamtu ture. Dubbiin sun dhugaa ta'ee jecha dubbiin sun dhugaa taatee naan waggaa 30 jiru kun amma uummata Oromoo lafa Oromiyaa mootummaa Oromoo saba Oromoo waan jedhamu gaafa jechi sabira sun gad ba'u korsaba warri jiru warri qara qabsoo gaafa si gorkun tolfate. Aadaa keessatti amma gama keenyallee waan jira gumii jira akka reeffisin jedhe deebanoo jira koraa jira korii sun immoo korsabaan jedhamu akka gosaa korata. Wanni korsabaa jedhan kun falmaa qabsoo ta'amu waggaa 60 asii kanatti alcheecha malee. Inni gadaa keessatti olaanaa sadarkaa olaanaa irra hin jiru gumiidha jechuudha. Gumii olitti hin jiru. Korri kun gumii gadi jechuudha. Gumii gadi. Korri bakka bakkattu hangosaa jira, ani ollaa jira, ani riyaa jira. Kaardaa jira, ayyaaniin koratti kariira jira bakka hundatti ta'a. Kanaafuu inni jillee gumiidha jechaadha. Wanni hunduma gadaa keessatti gumii waaltessaan. Kawanni gadaa cuutii yakki abbootii gadaa yoo ta'e qoratamu gumii akkasii jira.
Boorannoo jilatti kan buluu jalqabe yoomirraa jalqabeetti eessatti ardaan jilaa jalqabe. Jilaan jedhamu aadaa beeku. Inni bulu aadaa jalqabe. Uumamuun waliin jirti. Nullee abbootiin keenya irra dhageenya waan guyyaa keessaa bahee miti. Waan fagoo keessa dhufe. Guyyaa keessaa bahuuf immoo akkitti manin jiran. Irii ol jedhe irii olitti namni akka ammaa kan hin jiru. Waan irii oli dhufe. Waan aadaa namni guyyaa kummaa waan akkas ta'e kanaa durii irii olitti. Aadaan daalee warra durii jedhee akki boora ijaarsi boora itti mul'een hin jira. Sulleen waan dhiyaatatee miti namni durii. Amma lafa ardaa jennu kan lafa tokko namni akka waarii ofaallee nun beeksisa adaala lafa jedhamu tokko jira. Adaalee kun lomta keessa marra hin baasu. Lafa kun caatatu gannee fedha roobe bakka sun margi hin baasu. Gaafanne ijoollummaa ta'e na durii nu warra gara 87 kee jiru kun jaartuu hin dhaqqabne maali yoo nuun jedhe akkasitti warra duriitti irraa marga dheedee waan jedhe daallee warra durii jedhe yoo himan akka warri durii marga dheedaa akkamitti margi sun lakseenaan eegi waaqii horii kan nama horachiisne horii kan akkitti horatanii jira eegi horii kan horatanii margi sun horii si keessa namaa si faa'uu dhowwuu waan jedhe amma bakka tokko asii bu'uun xiqqoo tokkeetti asii gorti. Dafti nama ijjeessu dandeessu wanni sun. Waan citaan buyya nagaa tokko asii goree si cinqa hindootayyuu. Gaafa marga nama lagu waaqayyoon akkasitti malee dura namni margi nyaatee jira. Sun immoo gaafa inni horii aananii foonii waan kana barate sun isa goreedha. Kanaaf wanni kun dhiirri walitti akka malee fagoo. Aadaan immoo yoo achi gaafa suni inni uumaman namni amma dubartii wayyuu jennee duriyyuu dubartii wayyuu warra kan gulgulaniyyuu hin beekan. Inni majaarsi biyya akka itti gulgulan cufu. Akka itti eegee deebi'ee bultiin tun gara dhiira martullee jaarolee nu akkuma afoolaa hin dubbatti beekta. Aadaan tun duuba jaarsi waan jedhu dhugaa waaqa dhalee aadaa namatti tolfataa jedhu. Hin tolfatanii jedha aadaa hin midhaaffatanii. Durii qaalluu gulgulan namni waan qaalluu jedhu jira. Qaalluu kan irra duubuuf bultii dadhabanii qaalluun kun waan duraati. Ibboo tokko dhaatanii ibboo jedhanii yoo ibboo tan dhaatan naannoo kanatti amma galaanii afaan jawwee duudee waan jedhu jira. Galaanii afaan jawwee takkattii duudee jechuun yoo ati qaalluu bulaan bultu ka seera murulleen isuma ka daandii waaqa irraan kadhattulleen isuma waan kanatu ta'uu deennaan gadaa tana. Taphi ijoollee foora irraa tolchanii lechuu hin danda'anii tolfatanii jaaroleen immoo yoomtu waan hedduumti. Wanni kun uumamaa walti jirti. Bineensirra waan ilaalanii jira. Gadaa tan tolfatanii. Gadaan tun uumarra hedduu jaatamtu gulu. Akkasiin aadaa tan gulgulatan. Akkasiin aadaa keessa jilatan. Jilta akka itti waaqa kadhatan. Kireefus hin jenne waaqa hin kadhatanii. Jilta akka ilmee makatti baafatanii. Jilta akka itti fuudhanii. Hin tolfatan. Aadaa tolfatan immoo aadaa warroomaa ta'a abbaa ta'a ilmaa ta'a haadhaa ta'a halkumaa tan cufaa jira. Aadaan miyyuu namtaasitti miyyuu tanaanii jedha nama boonanii miyyuu unaa daadhiin irra miyyuu tokko jennee duuba jaarolee irraa akkasitti hubanne. Akka booranaatti amma miyyuu tokko ta'uu unaa daadhiin irra ne jedha. Yoo akka baraan ammaa kun dhalatte maal yoo jedhani miyyuu sun tirratee miyyuu yoo irratti uf ta'uu hin dandeettu. Uummata Oromoo fillee diigamanni fidellee hir'inni akkasiiti. Miyyuu tirrate. Kanaaf inni majaarsi amma miyyuu tokko dhala boona ammallee lafteetti waan akka 7-8 walitti himamuun jirti. Aadaan tun duuba arma keessatti tolfatan. Aadaan tun bara deemtee gadaan tullee ni jaatamte jedhanii marroo 2-3 agi hin beenu hedduu. Amma gadaan Booranaa turte eegi waan jaatamuu bira dabartu bara kana tokko deemuu jira waa kun baasee jirra malee. Ganna 500 gadaa balbalota si hin korre kan nama deemti. Waan san irratti sittan dhufamee waan sanatti sitti nu deebitu waan amma qaalloo kaaftan kan irratti qaalloo fi ayyaantuu waan jedhutu jira. Garaagarummaan ayyaantuu fi qaalloo kun maal? Waliin argatu asitti. Ayyaantuu warraati gara keenya warra hojjetu warra kalaandara qajeelchocha. Amma afaan biraatti sii galuu danda'a. Ayyaantuu jedhanii warra kalaandara nu dhoofti ta'e naga biraatti beekaa dhaateen qabna barate. Ayyaantuu jennu warra hurjiif
ji'aaf mara waggaan ittiin deemtu kan ta'e kalaandiraan kan jechuudha. Ayyaan tun nu bira kan jecha. Warra dhaadhaa'u jechuudha. Warra dhatana herrega. Kana. Qaalluun immoo wayyoom daandii waaqa ittiin kadhatan. Qaalluun kun durii amma waaqa keessa gabbee jedhu akkas dhufe jedhuun qaalluun kun hiriyoonitti warra biraati gosa namatan keessaa ba'a. Qaalluun waaqaniti waaqatti immoo nama gabbuusee hin muudanii kadhatanii gadaanu qaalluu muuda gammaayyuu. Kanaaf qaalluu jedhu kun qaalluuf qaallitti jechuun nama tokko naannoo kanatti immoo qaallitti jedhama. Qaalluun akkasii walitti qabamee ladu jenna. Ladu shanan jenna gammaa ladu shanan kana jira jecha. Kunillee olii dhuftu daandiin isaa daandii muudan daandii waaqan kadhatan qaalluun dubbiin koruu waan dhibii keessa hin jiru qaallittiin akkasii warra eebbaa warra galma qabu warra gadaa muutu warra yuubii muutu warra daandii waaqaa irratti naamus yamma jennu kan yookaan ceeraaf okko distilii kanaan sitis jecha. Kanaaf qaallu fayyaatun akkanaan gargar ayyaantu warraatu warra hojjetu asitti. Ayyaantun warra hojii dhaanii qaallu jechuun warra waan cufaa qajeelchu. Warra waan cufaa qajeelchu.